Ijoollee keenya guyyaa har'aatiin waraanni bilisummaa Oromoo kallattii afuriin lola Finfinneetti banuu eegalee jedheen gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya itti aanuun haalli fayyaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaaddessaa ta'uun gabaafamee jedhameen gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya xumuraatiin addi bilisummaa Oromoo ABO'n filannoo waliigalaa marsaa 7ffaa dhuma caamsaa bara 2018 taasifamu irratti hirmaachisuuf kaadhimamtoota 163 boordii filannoo biyyaalessaaf dhiyeessuu beeksiseera. Alaamaan isaa namni nagaa daawwattoota biiftuu miidiyaa oduu guyyaa irraa qabne dhufeen faradona feeraa keenya. Waraanni bilisummaa Oromoo kallattii afuriin lola Finfinneetti banuu eegalee jedheera. Tibbana odeeffannoo madda oduu waraana biyyoolessaa Oromiyaa irraa argameen torban kana keessa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti walitti bu'iinsi hammaatanii fi tarkaanfiiwwan waraanaa jabaatanii itti fufuu isaanii gabaafameera. Akka gabaasa kanaatti godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti waraanni mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo gidduutti wal waraansa hammaataa taasifameen WBO'n mooraa waraanaa mootummaa harka caalu to'annoo isaa jala oolchuu maddichi ni addeessa. Tarkaanfii kanaan wal qabatee meeshaaleen waraanaa gurguddoo fi xixiqqaan akkasumas rasaasni hedduun boojamuu isaa gabaasichi ni eera. Gama biraatiin godina Gujii Lixaa aanaa Keerchaa fi Bulee Horaa keessatti sochiin sakatta'insa humnoota waraanaa kiyyootti galuun WBO'n tarkaanfilee fudhateen humna waraanaa mootummaa irratti miidhaa guddaa geessisaa maddichi beeksiseera. Lola kanaan wal qabatee konkolaattonni waraanaa 3 gubachuu isaanii fi hidhannoon garaagaraa harka WBO galuu isaa gabaasichi ni addeessa. Akkasumas godina Shawaa Dhiyaa aanaa Meettaa Roobii fi Gindabaraat keessatti walitti bu'iinsa hammaataan kan mul'ate yoo ta'u kallattii kanaanis tarkaanfiiwwan walirraa hin cinne akka fudhatamaa jiranis gabaafameera. Dabalataan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaa Cooman keessatti tarkaanfii bifa wal fakkaatuun fudhatameen mooraan waraanaa mootummaa kan kanaan dura naannoo sanitti socho'u dhuunfatamuu isaa maddichi ni eera. Gabaasni arraata biyyoolessaa Oromiyaa akka ibsutti tarkaanfiiwwan kun kutaalee Oromiyaa Bahaa fi Kibbaa keessatti babal'achaa akka jiranii fi WBO'n iddoowwan qabate tokko tokko keessatti bulchiinsa isaa cimsachaa jiraachuu isaas eerameera. Haalli qabatamaan naannolee kanneenii ammas dubbiin itti fufuu akka jiru maddii oduu kanarraa hubachuun danda'ameera. Oduu keenya itti aanuun haalli fayyaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaaddessaa ta'uunsaa gabaafame. Gabaasni yeroo dhiyoo nu qaqqabe akka agarsiisutti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhukkuba hamaan qabamanii yaalii fayyaa dabalataaf gara biyya alaatti akka ergaman beekameera. Pirezidaantichi torbeewwan muraasa dura keessatti sagantaalee mootummaa gurguddoo walga'ii kaabinee naannichaa fi ayyaanota uummataa adda addaa irratti osoo hin argamin hafuun isaanii xiyyeeffannoo uummataa fi xiinxaltoota siyaasaa harkisaa tureera. Maddaawwan amanamoon hospitaala biyya Emireetotaa Arabaa gamtoomanii magaalaa Abudaabii keessatti argamu irraa ragaa nuuf kennaniin akka mirkaneessanitti obbo Shimallis Abdiisaa yeroo ammaa kanatti yaalii fayyaa sadarkaa olaanaa jala jiru jedhameera. Odeeffannoon kun caalatti kan mirkanaa'u ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad torban darbe keessa xiyyeeffannoo hojii gara biyya sanaa yeroo taasisanitti gara hospitaala pirezidaantichi ciisanii jiranitti imaluun haala fayyaa isaanii qaamaan argamuun hordofanii jiru jedhameera. Miidhaan fayyaa isaan mudate hammaataa ta'uu isaa kan dubbatamu yoo ta'u kunis pirezidaantichi yeroo gabaabaa keessatti gara hojii idilee isaaniitti deebi'uuf dandeettii qabaachuu isaanii irratti gaaffii guddaa uumeera jedhameera. Siyaasa naannoo Oromiyaa keessatti dhabamuun obbo Shimallis Abdiisaa kun gaaffiiwwan hedduu uumaa jira. Keessattuu naannichi yeroo ammaa kana rakkina nageenyaa fi walitti bu'iinsa waraanaa keessa osoo jiru gaggeessaa olaanaan naannichaa iddoo hojii isaanii irratti argamuu dhabuun bulchiinsa naannichaa keessatti qaawwa uumuu danda'a jedhamee tilmaamama. Maddoonni biyya keessaa akka eeranitti yeroo ammaa kanatti hojiiwwan pirezidaantichaa itti aanan pirezidaantii yookaan miseensonni kaabinee dandeettii qaban biroon hojjechaa jiraachuu isaanis gabaafameera. Hanga gabaasni kun qindaa'etti biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaas ta'e qajeelchi koomishinii federaalaa dhimma kanaa irratti odeeffannoo uummatatti akka gadi hin dhiisne beekameera. Dhokfamuun odeeffannoo kanaa uummata biratti tilmaamota garaagaraa uumaa kan jiru yoo ta'u qaamni mootummaa dhimma kana irratti ibsa gabaabaa akka kennuu fi eegamaa jira. Haala fayyaa taayitaa kanaa ilaalchisee odeeffannoo dabalataa fi ragaalee haaraa kamuu akkuma nu qaqqabeen kan hin beeksisnu ta'a. Oduu keenya xumuraatiin ABO'n filannoo waliigalaa 7ffaaf kaadhimamtoota 163 dhiyeeffachuun bulchiinsawwan magaalaa 2 fi naannolee 4 akka dorgomu ibse. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n filannoo waliigalaa marsaa 7ffaa dhuma caamsaa bara 2018 taasifamu irratti hirmaachuuf kaadhimamtoota 163 boordii filannoo biyyaalessaaf dhiyeessuu beeksiseera. Dura ta'an koree naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo obbo Alamaayyoo Diroo turtii gaazexaa Bariisaa waliin taasisaniin ABO'n filannoo barnaa bulchiinsawwan magaalaa lameenii fi naannolee Itoophiyaa 4 keessatti ni hirmaata jedhaniiru. Isaanis magaalaa Finfinnee, magaalaa Dirree Dhawaa, naannoo Oromiyaa, naannoo Hararii, naannoo Amaaraa, godina saba Oromoo fi Beenishaangul Gumuuzitti akka ta'es eerameera.
Eegamaa nageenyaan hawaasa Finfinnee bahee duula filadhaa geggeessuuf rakkisaa ta'uu Alamaayyoo Diroon dubbataniiru. Dhaabichi filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa irratti kan hirmaate haalli mijataan jiraatee utuu hin taane filannoo irratti hirmaachuu akka qabsoo nagaa geggeessutti waan ilaaluuf filannoo geggeessuuf akka jiru ifoomseera.